Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii yoona eegdan egaa ka har'a wanta haarawaa ta'e tokko qabadhee kara keessan dhufeetoo jira isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon kun barumsaaf bareedaa ta'e kan isin fayyaduuf keessaa qaba. Isin fayyadu baatu immoo sheerii godhuun namoota biraan ga'an isiniin jedha. Akkasuma ijoolleen gaaffiiwwan baay'ee keessan na gaafattanii jirtu egaa ka yeroo isaa eegatan isinii deebisa. Keessattuu meeshaalee waa'ee elektirooniksiitti wal qabatee baay'ee natti ergaa jirtanii kan na gaafadhaa jettanii jechuudha. Kanaafiyyuu obsaan na eeggadhaa. Egaa kan namni jireenya mataa isaa qaba. Akka mijafeesittidha jechuudha kan nama keessummeessuu danda'u. Isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo ijoolleen ergaa keessan ergaa adda ta'e naa kennitanii asirratti osoo hin dhiyeessin hafillee ijaaf qalbii keessanirraa na hambisa. Egaa xiqqoo ishii wanti tokkoon biizii ka ilmi namaa jireenya isaa wajjin biizii wanti ta'u baay'eetu jira kanarraa kan ka'edha. Yeroo isaa eeggadhee hunduma isaatu tartiibaan isiniifan deebisan isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma ergaallee warri qabdanii ergaa naa dabarseettanillee ergaa keessa yeroo isaa eegeen waan isinii dabarsaa obsaan na eeggadhaan isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana warri haarawaa taatan share subscribe godhaan isiniin jechuu jaaladha. Warra haarawaa taatan immoo sheerii godhaadha. Hiriyoota keessan biraan ga'a. Ijoolleen ina sa'in jettani afaan logomadheetuma suuraa bichaa gallakkisamu akkam wanta barumsa qabudha wanti nasirratti dabarsaa jiru sorry yoo isiniif hin danda'amne ta'e bira darbuu ni dandeessu isinan affeera kanallee jechuudha bira darba warri haasaa nuti guddisteetan sababbiin isaa kanan dhiyeessaa jiruyyuu wanta barumsa qabu ejaa ta'e wanta barumsa qabu immoo irraa dubbatteetidha waan ta'eefuyyuu wanti godhamu hin jiru ka egaa amaluma waan tokko irratti ati kennaa keetirratti hojjetu tokkotu of keessaa qabaadha. Amaluma kennaan ani gorsaa akkasuma immoo waa'ee meeshaalee dabarsu ka egaa haasaa of keessaa qaba. Kanaafiyyuu kanuman siin jedha obboleessi barreessituu fi obboleettiin kana barreessitu siin jechuun jaaladha. Ani kara ergaa kiyyaa waggaan darbee guyyaa har'aa kanan qabadhee kara keessan dhufee mana jireenyaatidha jechuudha. Egaa ani akka beekaa jirtan ani waa'ee lafaa irratti humiti hojiin kiyya nama gorsuu fi akkasuma meeshaalee adda addaa warroonni bitatan warroonni immoo akkasuma nu gaafadhu jedhan warri nu gaafadhu akka tola ooltummaadha. Warri bitatu immoo meeshaa ofii bitata jechuudha. Kanuma wanti biraa icciitii biraas keessatti homtuu qabameetu hin jiru. Warroonni immoo gaafii baay'istan warroonni odoo faayidaa hin barbaadin gaafii meeshaa kara biraatti bittanii kaatanii nama sana amanuu dhabuudha jecha dhuftanii keessan nama gaafattan piliis nama biizii hin godhinaa jechuun gamanumaanan dubbachuu barbaada. Dhugaa sallaa akka sallaa taatan isiniin fayyadu. Ani sammuu qulqulluu fi nama laphee qulqulluu ta'edhaan ofaman akka kootitti jechuudha. Sababni isaa namni garuu ani ofii kiyyaa qulqulluudha jedhu of sobeedha sagalee waaqayyoo garuu akka namummaa akka nuuf beekun waan namaatitti waan nama bu'uun barbaadu akkasuma haga danda'ame yoo namni illee waan namaatitti bu'uu baate jedhee namaafillee hawwuu tokko keessaa nama tokkodha jechuudha. Kanaafiyyuu hojii kootan kabaja naman kabaja kanumaa icciitii biraa homtuu as keessa homtuu hin jiru soba baay'een balaleeffadha. Akkasuma immoo tokko bira deemanii isarraa amantii dhabanii tokko bira deemanii gaafachuun baay'ee gocha jibbisiisadha. Dhugaan isiniin jedhu ofiifuyyuu shamarri biyya arabaartan ganaa ofii keessaniifuu guddinarra nama jirtan ijaa ta'eefuyyuu karaan taane waliin danqinaa isiniin jechuun jaaladha. Gamanumaanii kara ergaa kootti oduun darbin sababbiin isaa waa'ee meeshaatiin wal qabate namoonni baay'een nama biizii gootanii jirtu. Lafumaa kaatanii too bitattanii meeshaa keessa manatti galfattanii kaatanii nama sana amanuu dhabuudha jecha meeshaan kun meeqaa meeshaan kun maaloo jettanii dhuftanii keessan na gaafattan danuun ejaa jirtanii fida jechuudha. Anis jireenya mataa kootiin jiraadha. Nama sana amanteetti laattee jirta sii bita sii galchee jira ga'e kanuma wanti biraa homtuu hin jiru. Of hin xureessina gaarii hin ta'u wanta akkanaa kun isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka obboleettiin yeroo darbee ani akkatti hojjettee mana ishiitiin walitti buutee jirti jedhee viidiyoo irratti hojjettee baay'ee garaa nama nyaatti jettan warroonni hordofaa turtan jechuudha. Mana jireenyaa isaanii akka seerri addaan gurguree seerri addaa fuudhuuf murtaa'ee fi ture jechuudha. Xiqqoo ishii bubbulee jira. Baay'ee namatu keessan akka turu na taasisee nan fudhadha jedheetu jechuudha. Namni baay'ee oduu jaalata. Dhugaa dubbachuuf asirratti waa baay'ee nanuyyuutti miidhame jechuudha. Intala durbaa takkaadhaa nan bitadha jettee jalaa baay'ee tursiiste jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana akka laaltullee abdii guutuun qaba. Warroonni akkasii akka keessan dhuftanii bilis biizii nan goone warri barbaadan ta'e isheen haati immaatii fi abbaan dhimmaa karaa seeraatiin gurguratan jechuudha. Walitti bu'anii haadha manaaf abbaa manaadha ijoollee wajjin guddifachuu hin dandeenye
ijoollee lama guddisuun manni isaanii mana kutaa lama of keessaa qabudha. Mana hirribaa, mana saaloonii, kushiinaa, shintibeetii, kushiinaa fi kutaa lama jechuudha. Walumaa galatti shintibeetiin irraa citee kutaa lamatu jira. Akkasuma immoo kan suuqidhaa ta'us hin jira. Walumaa galatti kara kutaa 4 kutaa 5 ta'a manni oddoo san keessa jiru. Gimbiin isaa jalqabamee lafaa kan ol ka'e baay'ee deemee mana bira ol darbee feerroodhaan ka'e jechuudha. Jalaan immoo dhakaadhaan ka'ee buurri isaa dhakaadhaan ka'e mana kana warroonni bitachuu barbaadan kan bitattan isin mana murtiitirraan bitattanii isaan irraa miti. Information biraan naa ga'ettee miceewwan hiriyaa kootidha. Ani waan biraas keessatti waa'ee dallaalummaa lafa daldaluu fi miti. Wanni isin naa beekuu qabdan jechuudha. Ishiin intalli durbaa tokko biyya Arabaa jirti nan bitadhannaan dallaalota ofirraa galchitee jirti. Dallaalonni ammas nu laalchisti kan jedhan xiqqoo shakkii keessa seenan jechuudha. Kanarraa kan ka'e kara miidiyaa naa fidnaan jette yeroo saniif intalli nan bitadha kan jette qarshii qabaattetti miti baay'izawwee jechuudha. Yaaduma nana dadhabsiiste malee ani aduu keessa aduu baay'ee ulfaata aduun naannoo kanaa sammuuna kana gannan fakkaatu dhugaa dubbachuu fi baasii fi baasatan deddeebi'aa ture jechuudha. Dhugaan isiniin jedhu jechuun ani baay'een nama amana jireenya koo keessatti baay'een nama amana jecha kootan kabaja ijaa ta'eef jecha namaatillee akkasumatti tan kabajaaf waan namni jecha isaatti bulu natti fakkaata yeroo baay'ee jechuudha. Mudota kun qabu viidiyoo kana irratti hin argattan manicha egaa ka ijoolleetu keessa jira ijoollee koo wajjin na jalaa hin dabarsine ijaa jettee mana kukkutee tanan viidiyoo kanarra isin teechisa jechuudha. Maaliif ijoolleen koo akka miidiyaa irratti na jalaa hin baane ijaa jetteefidha. Ijoollee ishii of keessaa qaba ijaa ta'eef kutee tan sirra isin godha. Warri immoo barbaadan hoggaa jiraatan daariiktiidhaan qaaman dhaqxanii laallattu jechuudha nama keessan kan ta'e akkanumaan callistanii nama ulfaa keessattuu onlaayiniidhaan nama asoosiistan nama biyya ta'edha. Nama yeroo baay'ee yaada gaarii qaba hin ergatina. Maatii keessan ergaddaa ta'uun ta'uu baatuun isaa alatti illee baasii baay'ee hin baay'isinaadha. Sababbiin isaa gaafa isin geessan dirqama tiraanspoortii baasii anaatu iyyuu maatii keessan ittiin gaa jechuudha. Warra san biraan isin gaa ijaa ta'eef iyyuu. Annugaa dubbachuuf yeroo sadiin bakka sanitti deebi'ee baay'ee ulfaata qaba. Baasiin gidduu kana keessa taaksii nama beekutu beeka jechuudha. Beekenyatti taaksiin baay'ee rakkisaadha. Qarshii boorsaa kee keessaa baastee hoggaa baastu. Waan akkanaa kana yoo raawwattu waan ati faayidaa wayii irraa argattu wayii uummatatti fakkaatu jira. Garuu micayyoon hiriyaa kootidha baay'ee garaana nyaatti seenan ishii akkuma keenya namaan ta'a ijoollee kootan guddifadha jettee nama biyya ormaa keessatti yeroo takkamti yeroo lama deeme biyya ormaa keessatti baay'ee miidhamee jechuudha. Ni beektu ka eenyumtutti jiraachaa jirtan waan ta'eef mana haadha keessanii miti kan keessa teessaniitu hojjettan itti dadhabdanii madaamni koo teetetuyyuu gaafa ishiin si jaalattu gaafa ishiin gammaddu gaafa ati fuulli kee qayyarame dadhabbiidhaan jechuudha. Ati gaafa dadhabde ati gaafa sirritti bilchaattedha kan ishiin gammaddu malee gaafa dhiqattee ati faa jettee miti hojjisiistuun kamuu kan gammaddu akkanatti hojjennee finne immoo gaafa gahee ijoollee keenya keessatti guddifanna jennu karaa hin taaneen ka yoo gaa'illi namaa diigamu dirqamaadha ijoollee ofii guddifachuuf inni illee ayyamamaadha gurguranii akka addaa furatanii kan gurguru immoo isaanii miti yookaan isatti yookaan ishitti miti qarshii lakkoofsanii kan kennitanii yookaan kan mallatteessitan karaa biraatiin miti isin qarshii keessa fudhatanii mana murtiittidha jechuudha kan achitti isaan mallatteessisiisee isaanii qarshii addaa fuudhu isin kan bitattan manni Adaamaa miti Awwaash gubbaadha magaaluma ta'ee naannoo mana jireenyatidha. Magaalaan ishii xiqqoodha ka Awwaash warri beektan hoggaa jiraattan ta'e magaalaan xiqqoodha. Asbaaltii duubatti dabartanii deemtanii warri kiliinika beektan hoggaa jiraattan kiliinika san cinaadha jechuudha. Hojii ijoollee shamarranii suuqii daldalachuuf barbaadaniif baay'ee tokko gaariidha. Mana suuqii ta'uu ijaartee jirti. Gimbiidhaan ijaarame baay'izawwee akkuma dura dubbadde haxiriinuyyuu feerroodhaanidha. Jallisaa dhakaadhaan ka'ee baay'ee tokko yeroo kana keessatti immoo namni mana naannoo ho'aa jiru kanatti ijaaraa jiru dhakaadhaan jalaa kaasa feerroodhaan ijaara waan akkasiitidha jechuudha. Manni kan sirriitti ijaaramu haala kanaan ijaaramee manni kanuma keessa jiraachaa jirtudha. Manni qalamiidha koornisiin rigit madaabaraadha malee koornisii isin qabaarraa kana kan itti galuu danda'an jechuudha. Gatii isaan isinitti gatiin isaa dhugaa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Yaa'u haala adda addaatirraan ka'eetidha. Tokkoffaa qarshiis barbaadan ijaa ta'eef 700 qofaadha. Qarshiin kan itti gurguramu asiin qabu achiin qabu bira gaa'ee immoo abbaatu waliin dubbata. Ana kannaan jedhanii 700tti gurguranna jedhanii innis kanumaan beeka. Kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladdaa ergaa isin biraan ga'ee jira. Warri ofiin bitannellee hoggaa jiraattan ta'e namoota biraa sheerii godhaatti gahaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo asumarrattan isiniin hojjetu godha.
سبب بين كتو في اللي جولك كيس جرا بليس جولك كنا جلان من دبرس ميديا رت جانا جت فيدا كذا فكر إذا كايو هالي ميجته إشي وجن فيديو وجن قافة تكون ندي من إتنا جادا تناندر فيديو وجن وجن نرى له واي أكاتا قايل علمنا ما حالة كيس جروت نقول كابته أفان مشيت راون الأجلسني ترى وجن فاسنين جتون جالدا إذا هر أفكار نمون شير كوداتي بليس gargaara isiniin jechuun jaaladha sababni isaa ijoollee guddifachuu barbaadde jaata eefidha isiniin jechuun jaaladha hagam viidiyoo biraatiin qabadhee walitti deemnutti bakka keessatti nagaa naa ta'a isiniin jedha egaa warroonni ergaa keessan na biraan gaattanii osoo isiniin dabarsinaaf soorii baay'ee tokko dhiifaman isiniin jedha egaa yeroo dhiyootti warri sagalee naa ta'an sagalee keessan qabadhee san isinii dhufa warroonni immoo meeshaalee elektirooniksii na gaafattanillee soorii isiniifan qabadhee dhufa ammaaf فيديو كسرت راوتي وكرتت نجانا تا باي باي